jilabba gadaa jedhanii jilguddoo laa ta gaafas barroofte jilabba gadaa jedhanii waan abbaan gadaa jedhu abbaan gadaa harma qabee tummunuun jil tokkotti hajechi kun tokkollee irri deebii hin qabne ha irri deebi'ame jilabba gadaa jedhanii agar ma cufa deemtee jechuudha. Jilti tun maal jettee jalqabdi waaqayyo garuu borii yoo hoyyoo jira hee dhaa warri tataa dhageetta boruun hangafu waaqayyo hoyyoo jira lafti duub hin bariine yoo hoyyoo jira liibeen hangafu lafaa yoo hoyyoo jira duubi rubbaane yoo hoyyoo jira jedhanii oo akkuma xarrashaa haquma akkasii toofanii jechuudha. Kadhatan keessatti warri kunini wanniti sila namii taajomaa jedhamu cuftinu as keessa waliin qabamti. Wanni ilma, haniitii, hawoorii, habineessa, hadiqqaa, haguddaa wanniti sila kadha jedhan cuftinu eessatti waliin qabamti. Arma keessa waliin qabamti. Akkuma uummati islaamaa wanni inni ittiin bulu cuftinu quraan keessa waliin qabamti. Quraan immoo cuunfaan isaa Faatihaa, suura Faatihaa jedhanii سورة نمي شفتينه صلاة كراوجر الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما كرب بيدين جالك نمي خميو صلاة كذا الحمد لله رب العالمين فارون شفتينه تربيتي الرحمن الرحيم ربي الدنيا رتنا نشوف وليك أنا نيسي آخرات مورسة من الله أنا نيسي مالك يوم الدين خيني موتي ويا جزاء يخام موتي ويا جلته ويا قيامة النتاج إياك نعبد وإياك نستعين سمقف جبر يا رب سمكوف غرغار سفن يا رب قومتي إسلام أيدي غويا خان كدت فاتيان تونيني شوفا قرآن كناتي جدا كم سوني خدا ورد كونين أسيت جلبا غدا جدا أدب باسوني لينو شوفا ورد سلا خدا توتي سمكوف هذا تاديني سرن حجي هسات أوافن جن أم فكين ناسيو رفته بيتي جرا بيتي جزير محمد هونيني ياو حجي هسات تما تونين فلان مسجد الحرام فلان بلونا منامي چیز تونين غراچو هونيني كعبة كعبان كونين أحاجت تجارة مجرو أدين كونين مونا شفتينو أدين أما ويا أدي وفات كونين نمتو كعبة هنير ماروجر إن طوافا جداني سرن حجي في زماني تو جتم تكماني طواف القدوم طواف الإفادة إلين طواف غرغرات نانو جتشو أكم وري حجي بيتي تن طواف أخان كنا كم بركو جرت قراجة فلان تم مسجد الحرام خيس أكم أخان قراجة كونين مسجد الحرام خيس جرو ciicoon gurraattiin moona dhibaayyuu fee jirti jechuudha afaan biraatiin. Namni cuftinu tokko tokkoon ciicoo qabatee dhufee jira. Warri dhibaayyuu kun ciicoon gurraattiin tu walitti tuulamtee gurraattoftee wadha akka moonaa jirti. Irri maradduuf laal. Akkuma warri hajjii addeeffatee wayii addeeffatee marhaani irri maran. Agarta. Irri maranii maal jedhanii ciicoon nuuraa gurraattiin waaree agayyaa dhoofte waarii nagayaa dhoofte ilmaa intalaa dhoofte hormaa goromsaa dhoofte waan gaarii nuu dhoofte jedhanii ciicoo tana akkasi faarsanii jechuudha. Akkasi faarsanii jechuudha. Garaagarummaa tokkollee qabu yaa tillaan. Warri illee ciicoo gurraatti irmar warri haallee kaaba gurraatti irmaruu jira jechuudha. Sun qofa tantaatee yoo dhufu uummati hajjii kun ni qubata. Inkubat tokkoon isaa inkubat fuula qubatanii jiru nama gosee qaba gosee kennanii fi gosee fitaan birmaan ta'a qubataa jechuudha. Amma turini gosee warra hajjiitti ilaali tokkoon cuftii namuu waaroo dhaabanii fi waaroo ofii bir qubata. Maan jennaan turtiin inni achi turu turtii yeroo gabaabaa waan taateef manjaarrachuun hin ta'u as ka'e qubata. Akkuma warri kun as qubatu sirni dhibaayyoo hayyoo irra ba'i warri yaa kunini muudaaf yaa muud jechuun muuda goona bal'aa jira haqaalluu odiitu muuda haraaraa jira yookaan kamaxaarri muuda qaalluu harrayyuu jira. Galmi kunini galamdhawa maxaarrii haamnu ibsuu jiru kuni kan isaan dudduub dhibaayyuun taas kuni galamdhawa maxaarrii hayyoo irra ba'anii muuda galanchaatiif deeman dookumentichinu dudduubii isaa akkasidha. Maal jedha ijaarsi galamdhawa maxaarrii kan gada sadeenii fi muuda galanchaa akkas jedha dookumentichinu. Galmi dhawa maxaarrii akkamitti ijaarame muudi galanchaa immoo akkamitti geggeeffame sirraan itti fufe waan jedhu gaaf muudi galanchaatiif dhufan maal ta'ani nama cuftinu laa dongora akkuma warri reefuu hajjiif dhufan tokkoon gosa ijaarrat warri illee dongora tokko lama sadii namni dhufu cuftinu dongora ofii dhaabatee haga achi tursuuni gosa ofii heeturaa jechuudha. Haga achi tursuuni gosa ofii heeturaa jechuudha. Tokkoon nam kana immoo arma yaa'u warri hajjii waree qabatee yaa'u. Waree jechuun maalidha?
waan rabbiif jecha kennanii jechuudha. Rabbiif jecha kennee rabbittu nami hajjiif dhufta wareega qala jedhee waan qabdanirra wareega qabatanii yoo haalli namaa mijaa'e yoo haalli namaa mijaa'e immoo beessa qabatanii deeman achuma bitanii maan godhan qalanii jechuudha. Akkuma nami hajji yaa cuftiin wareega tokko tokko qabatee yaa'u warri muudaaf yaa'u illee cuftii maan qabatee yaa'u wareega horii tokko tokko qabatee yaa'u jechuudha cuftiin. Eenyu geessanii qaallu suni hageessan suni nama yabbiyyee wareegaati. Sunini yabbiyyee wareega tawarri yaa suni muudaaf qabate qaallu suni geessitu cufti yabbiyyee tan yabbiyyee cufti yabbiyyee muudaa fi achi geeffamtu hangaatiin dirre sunitti ummati sunini guyyaa achi keessa ool suni hadhaafaan isaanii gadi deebi'an akkuma ummati hajjii yaa'u eegi sirni hajjii jalqabe afaan isaa walitti hin deebiin rabbi kadhachuudha. Maal jedhee amana ummati hunini rabbiin maal jedhaa yooyyuu hajjiif deemtan yookaan hajji gaaf dhuftanii namtichi haga islaamummaa seene yookaan akka dhalate cubbuu gargara hojjechaa ture cubbuun isa guutumaan guutuutti irraa qabte akka waan har'a dhalatee deebi'aa jira. Islaamummaa keessatti akkas nami hajji deeme jechuudha. Akkuma sun uummata kunillee hawwii akkasiitiin moona dhibaayyuu tan keessa oolu. Moona tan gaaf keessa oolan hatta afaan namoon dubbatan akkuma nam soomaan oole. Afaan namoo dubbachuu dhiisuu bir dabranii waan duraan dubbatanii afaan hin jijjiirate. Billaan sulluu jedhan. Dhageetta kopheen gaangeleedha. Loonillee manedha. Uwwoolee yookaan nadheeniin elelleedha. Fooniin dhamsedha. Tamboon daraareedha. Waan kan cufu bonaan kumedha. Afaan jijjiiruun kun immaanii waan hamtu irraa fagaatanii gara waaqaa dhiyaachuu agarsiisaa jechuudha namni kun. Akkuma namni hajji deemellee yoo achi deeme akka malee gara waaqaa dhiyaata. Hatta uffata duraan uffachaa ture hin baafataa jechuudha. Muka muruun hin danda'amu, lubbuu baasuun hin danda'amu. Of eeggannoo cimaan deemaa jechuudha namni kun yeroo sunitti. Kanaaf wanti moona dhibaa taateewwan moona dhibaayyuu keessatti gaggeeffamtuun taateewwan sirna hajjii haa ummati islaamaa waggaa waggaan gaggeessuun akka malee wanti jedhameef tana inni bira qumbii fudhatan. Ummata kun gaaf muudaaf dhufu qaalluu kanirraa qumbii fudhatan. Qumbiin tuni waan warri barakaa yookaan faayidaa naa qabdii jedhee faayidaa guddoo tokko keellaalu jechuudha. Ka warri gizee achi dhufu yoo dhaqaa qumbii abbayaade yoo gara nadootii yaade marmaaree deebi'ee nuuree galtii geette jedhee ka warri qumbii fudhachuu yaa warri muudaa yaa'uu sirba kan sirbaa yaa'aa jechuudha. Akkuma suni inni hawwiin isa guddoon qumbii tan bira qabe fudhatee deebi'uunis bira waan guddoo. Akkuma uummata islaamaa biratti jireenyi isaa keessatti hajji dhaqee deebi'uun akka malees bira waan guddoo. Maal jennaan yoo horiin qabaatee yoo rabbi nama hin geessini deemuu hin danda'a wanni waan ofiin ta'anii miti waan ta'eef. Akkasitti qumbii tan qaalluu bira deemanii fudhachuulleen waan sadarkaa guddaa tokko qaba taate uummata Oromoo Boorana biratti beekamti. Kanaaf walitti dhufeenyi amantii islaamaatii fi aadaa ittiin bulmaata Oromoo Boorana bira jiru kun akka tokkootti keessa fudhannee wal bira qabuuf yaallee malee waan bal'aa jira. Waan bal'aa jira dookumentiin gosa kana haa qophaa'e hedduu jira. Tokko tokko yoo keessa inni ilaallu wanti wal fakkaatu baay'ee jiru waan ta'eef yeroo biraas akkasuma sagantaa itti qabannee ilaaluu dandeenya. Walitti dhufeenyi isaanii kan fakkaataa jechuudha waaqni. An fakkeenyaaf Booranii ciicoo hirmaraa jirti. Achirratti immoo fuula uummata islaamallee hajji sun keessa sirna hajji sun keessatti kaaba hirmaranii kaabaan kun maali? Kaabaan kun namni ilaalcha akka akkaatiin hubata. Islaamii achi wagabbaraa qabri Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam achi jira. Waan akkana fa'aa ilaalcha akkana fa'aa agartee ilaalchi dongoora jira. Mee waan kan jedhamu wal bal'oomsa. Dansa kaaba wal qabatee akkasuma namni waan gargaara kaasaa uummata islaamaa allaatti achi jira dhahaa allaa jedhanitti achi jira awwaal Nabi Muhammaditti fuuldeeffatanii dhahaa sun waan gargaara haasananii sun akkasuma wanni akkasii immoo hin jirtu. Akkuma ammeef Soofiyaalee kaaba fuula jedhamtutti masjidul haram yookiin masjid makkaa sun keessa masjida jira masjida kan keessa kaabaan jirti. Kaabaan tunini fuula addunyaan tun muluunu fuuli itti deeffatu uummati islaamaa kasalaat harabbitti amane fuula warri fuuli itti deeffate salaatuttu fuula sun hatta namni masjid sun kee jiru yoo fakkeenna kaabaan sun arma taate namni arma fuula itti deeffata kaachi garan deeffata kaachi garan deeffata jechuudha. Malee dhahaan allaa jedha wanni arti gabbara hatta dhaha sun gubbaa bahee sahaaba keessa nama azaanee jira. Azaanam gisee salaata Allahu akbar ayna yaaman kana namachi gubbaa horee azaanee jira. Yoo inni sila waaq taate waan rabbi taate waan Allah taate waaqachuun kan Oromooti rabbiin jecha afaan Arabaati malee garaagarummaa hin qabu. Inni waaq taate nama waaq ofii gubbaa bahee lallabuu hin danda'u jechuudha. Hin danda'u rabbumatti immoo fuula suniif fuuldeeffadha tokkummaa teessaniifillee akka taate.
Agarte fula sunti fula senteri isi walakka addunyaa tan guutuu ammallee ta'a. Fulumsuniin ammallee samaa keessa beetiin dhibiin ta'a akkasum jaaramti. Jirti jechuudha samaa keessa. Kanaaf walakka addunyaa tan guutuu ta'uu isii rabbii waan beekuu fi artii fuuldeeffadhaa jedha. Awwaal Nabi Muhammad achiifa jedha. Awwaal Nabi Muhammad Madiina. Fulaan namni fuuldeeffatoo Makka. Nabi Muhammad iyyuu alayhi salaatu salaam nagaaf rahmati rabbii isirraa jiraatu tigaaf lubbuun jiru achuma fuuldeeffachaa ture. Yoo sila awwaal isaa akka fuuldeeffatan taate isa inni eessa deeffachaa ture gaaf lubbuun jiru. Yookaan sahaabotii isa guyyaa turte eessa fuuldeeffattee salaataa ture. Kanaaf awwaal isa bakki inni jiru Madiinaadha. Fulaan uummatni addunyaa fuuldeeffachuu jiru Makkaadha. Lafaaf laaf kiiloomeetirii hedduu walan qabdu jechuudha. Kanaaf fuula sunitti akka uummatni Islaamaa tokkummaa isaaniitiif ta'e gaafii wallaaltootii nam gaafatu. Wallaaltootii gargara maaliif fuula achi deeffattaa jedhanii si gaafatan. Fuuli rabbi gar cufaa hin jiru jedhii. Agarte enta jecha hiikuutaaf enta jecha hiikuunne callaa gargar baasuuf malee homaa achi keessan qabuu jedhee rabbiin dubbatee jiru Quraana. Kanaaf waan nama ajaa'ibsiis waan tanaa jedhanii namni gooyee waan gargara dubbatu osoo hin taatinu ajaja rabbiitti itti jira. Ajaja rabbi guutuu hoo fuula achi deeffadha. Yoo rabbiin sila garan fuula deeffadha illee nu garan deeffadha. Garuu rabbiin deeffadha. Malee rabbiin gara ati hin barbaadu cufayyuu hin jiraa jedhee Nabii Isaatiin alayhi salaatu wassalaam fuuli rabbi hankeetii gara muluu hin jiraa jedhee. Kanaaf Kaabaan waan tokkummaaf yookaan ajaja rabbi guutuu fuuli deeffatan malee wanti achi gabbaran dhibiin hin jirtu jechuudha. Dokumentii kun qopheessan kan tolu waadha. Ati waan kan eessa baay'atte wanni irratti immoo hagam maxxansita. Hagana maxxansa hagamii jira. Waan kan immoo eessatti argachuu dandeenya dokumentii akkana kana. Dasa dokumentii kana ani nak carraa ta'e gisee digrii jalqabaa gaaf baradhu hawaasaa baradhu. Damee nan baradheen illee dammaadhaa kan ture. Tourism and Cultural Heritage Management sagantaa dhuuni digrii tokkoffaa fi ta'e digrii lammaffaa immoo wamdibiin baradhee gaafii ammattan akkuma sirra mul'atu amma jiba kunaaf sagaliiti. Gaaf suni warri keenya immoo akkuma reefu haasuuf yaale yaa eeggutan. Yaa gadaa guyyoo qobbaa abbaan kiyya ayyuu garbaa maanqata ture abbaan kiyya. Gaaf waan aadaa baradhee eebbifamu dhufu warri keenyallee yaa'ee jira. Anachumaani odoon qaxaraminu qorannoo kan gaggeessu jalqabee jechuudha. Jalqabee kan qofaa miti akkana hedduu jira. Jalqabee achumaan waajjira aadaa fi turizimii aanaa Areerootti na ramadanii hojii hallattumaan itti fuuf jalqaba akka tolooltummaa jalqabee achumaan na ramadanii ennaanii barreessuu itti fufee luuqii waan gargaraa warri gaafas na deeggaraa turanii. Dokumentii akkana gara jaamu torba maxxansee jira. Waggaa lama keessatti. Tunamta ijaarsa galmaawa maxxaarreeti. Ta galmaawa dhaamsaa hin jirti. Ta odaa hin jirti. Yeroo uummatii odaa bulu. Akkasuma immoo ta baallii yeroo wal harka fuudhis baallii irratti dokumentuma kana qopheessee jira. Asafam sirna gadaa keessatti dokumentii gargaraa kana furan. Akkasuma walaloo waan sirna gadaatiin wal qabatu dokumentii of danda'e walaloon hedduun kan ka'ee jirti jechuudha. Akkasii kaa'ee jira. Mammaas Oromoo Booranaa jedhee dokumentiin kan fakkaatu amaxxanfame. Injira kaadaatiin alatti immoo qorannoo baddaa Areeroo jedhee dokumentummaan kan fakkaatu hafuulii isa gara dhibbaa dhiyaatu dokumentiin kun cuftiru dokumentii gargaraa torbaa jechuudha waggaa lama keessatti barnuu laaf sagalii fudhanii gaafa waajjira aadaa jiru dokumentii gosa kana gara torbaa maxxanse dokumentiin kun yeroo sunitti gargalcha waajjira aadaa fi turizimii godinaatiif gochaa turre sadarkaa naannootti akka mul'atu taasisaa turre jechuudha. Kallattiin naannoo irraa dhufanii waan kan daawwachaa turan naannoo keenyatti. Dokumentooti maxxanfaman kun inni qabatamaan hin jirammoo hin jiranii waan jedha ilaalaa turanii naannootti biiroo aadaa fi turizimii argachuu danda'anii waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaa argachuu danda'anii akkasuma waajjira aadaa fi turizimii aanaa Areeroo illee dokumentoota kan cufayyuu argachuu hin danda'an jedhee abdii qaba. Fuulduraaf immoo yoo rabbere wal fakkeenyi kuni nama waan aadaa qofa irra kaa'ame wal fakkeenyi immoo kitaaba dhibii irra fuunee walitti wal bira qabnee haasawuu jirra. Yoo rabbere immoo kitaabichuu waan wal fakkeen kana fakkiin walitti dhufeenyi islaamummaa fi aadaa Booranaa maal fakkaataa waan jedhaallee haa'uu fi karooriin jira akkaataan itti waan kana maxxansan fakkaataa jawaabna. Seqeen Oromoo Booranaa akkuma imana akkuma armannulleen ragaan mul'isuu jira. Akkuma durii islaam ture egerillee islaam ta'a jedhamee hawaasa bal'aa keessatti haasaamsuni wanni gargara himaansi gargara kaamantiin namni nama yaabee osantu dhufe tam durii qabatan tam durii Oromoon Booranaa irra turtu sun qabadhaa tokkochummaa rabbii karabbii isaan uume
hasamaa ibdachi uume karabbii alkaniif guyyaa bonaaf roob wal mursiisutti yaamichisanii goona hoota gar rabbi tokkocha gar islaamummaa amantii dhugaa isiin dhugaa taate ta addunyaa fi akhiraa nan milkeessitutti isa yaamna yaadi guddaan ani qabu yoo jiraate kanuma akkasum keesseenanii dubbisanii wanni kun waan jiraama waan hin jirre dokumentoota kun fuula isaaniitti argamanii tuttuqee jira nami jir soft copy illee yoo rabbeedhe immaxxansina fuula keennellee immoo hin beesimtaa namu dubbise wanni kun waan jiraama waan hin jirre waan irra qabuu hin danda'amu jechuudha kanaaf soorsi isaa bakki inni jiru barbaadanii irra qabuu hin dandeettanii kanatti akka jabaatan isaanii jedhe. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota jennaan sagantaan keenya guyyaadha hamata dure walitti dhufeenna aadaa booranaatiif shari'a islaamaa jiru hakeessummaa keenya kottoor waarii waliin turre xumuranii jirra sagantaa kanirra immoo waan hedduu baratan jennee abdii qabna sagantaa kanaa wal fakkaatu hadhiibinaa walitti deebinutti nagaa keenya tura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.